galanni waaqayyoof haa ta'u kennaa kennine hundumaa waaqayyoo haa eebbisu garaa keessan gara waaqayyootti ol fudhadhaa irraatiif kan nuu kenname kutaa wangeelaa dhaabadhaatii dhaga'a. Wangeela Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 jalqabee amma lakkoofsa 4 kan jiru walii wajjiniin hin dhageenya. Wangeela Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 amma lakkoofsa 6 kan jiru. The gospel reading is from the gospel according to St. Luke chapter 3 starting from verse 1 through 6. Tiberios mootichi mo'ee waggaa 15ffaatti Phonxoosi Phiilaaxoosi biyya Yihuudaa bulche. Heroodis immoo biyya Galiilaatti. Filiphos obboleessi isaa biyya Ixuriyaa fi Xarkaanositti. Liziyaaniyaas biyya Abiliiniyaatti. Abboota firdii turanii. Hannaanii fi Qayyaafaanii hangafoota lubootaa turanii. Bara sanatti Yohaannis ilmi Zakkaariyaas lafa onaa keessa utuu jiruu sagaleen Waaqayyoo isa bira ga'e. Yohaannis biyya naannoo Yordaanos keessa adeemee cuubamaa yaada garaa geddarachuu keessanii mul'isa. Waaqayyo cubbuu keessanii isiniif hin balleessa jedhee labse. Kunis macaafa Isaayyaas raajichaa keessatti sagaleen lafa onaa keessaa hin iyya. Dhagaa dhaggeeffadhaa. Gooftichaa fi karaa tottolchaati hara'a. Daandii inni irra adeemus qajeelcha. Dachaan hundinuu haguutamu. Tulluun gaarris hundinuu haa kuffifamu. Karaan jajallaan haa qajeelfamu. Wal caalaanis wal haa qixxeeffamu. Namni hundinuu fayyisuu Waaqayyoo in argu kan jedhu caafamee jira. Ameen. Waaqayyoon hin kadhannaa akka dhaabannee jirrutti gabaabsinee Waaqayyo sagalee isaa kana keessaa gabaabaatti ergaa jireenya keenyaaf har'a ta'u akka inni nuu kennu fuula Waaqayyo duratti dhiyaanna natti dubbadhu na barsiisi. Ergaan Yohaannis bara sana biyya lafaatti dabarsaa ture. Saba Israa'elitti himaa kan ture. Har'as anaanis biyya lafaa isamman keessa jiru sin barbaachisa. Ergaan sagalee keetii gara jireenya koo haa dhufu jennee Waaqayyoon hin kadhanna. Karaa haraa dachaan hundinuu haguutamu. Tulluun gaarri hundinuu haa kuffifamu. Karaa jajallaan isaa qajeelfamu. Wal caalaanis wal haa qixxeeffamu. Inni jedhu sagaleen kee karaa Yohaannis garbicha kee inni darbe har'as nu barbaachisa yaa Waaqayyo. Waan jajallaan baay'eetu jira. Waan ol kaka'an gad deebi'uun irra jiruuf tuulummaa baay'eetu jira. Kan of amanuu dadhabee dachaa keessa jiru jireenyan qabu kan ofiin jedhu baay'eetu jira. Wal qixxeessuu kan danda'us ijoollee kee yaa Waaqayyo gara jireenyaatti situ waame. Namni Waaqayyo namni sagalee kee dhaga'e nama guutuudha. Hir'uu miti. Warra kaanii ol warra kaanis gadi miti. Nama guutuu nu gootee nu uumte. Isa kanas biyya lafaa keessatti akka labsinu sagaleen kee nutti dubbata galanni siif haa ta'u. Ganama kana sagaleen kee jireenya keenya yaa Waaqayyo haa argatu. Maqaa Yesuus Kiristoos isa hundumaa danda'uutiin si kadhanna. Ameen. Ta'a Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Bara Yohaannis cuuphaatti haala ilmaan namootaa keessa turanii bara sanaa ilaalchisee
ergaan waaqayyo biraa darbaa ture. Bara hundumaa waaqayyo haala namni keessa jiru ilaalchisee nama ergaa dabarsu qaba kaasaa ture. Har'as hin kaasa. Bara Yohaannis waaqayyo karaasaa ergaa bara sanaaf ta'u yeroo sanaaf ta'u namoota bara sana jiraataniif kan ta'u waaqayyo ergaa dabarsaa ture. Waaqayyo har'as ergaa nuu qaba. Gara fuulduraattis ergaa nuu qaba. Bara darbe keessa waaqayyo ergaa qaba. Ilmaan namootaatiif waaqayyo ergaa dabarsu dhabeen beeku. waaqayyo hin gorsaa, waaqayyo hin jajjabeessaa, waaqayyo hin ifataa, waaqayyo karaatti deebisaa. waaqayyo warra nama miidhanitti hin dheekkamaa, hin gorsaa, hin adabaa. biyya hin adabaa, nama hin adabaa, maatii hin adabaa, mootii hin adabaa, raajota hin adabaa. waaqayyo bara hundumaa ergaa qaba. har'as waaqichi isuma san anaaf isiniifis waan nutti dubbatu waan jedhu waaqayyo qaba. nama miti waaqayyo waa dubbatee fixeera kana booddee ergaan qabu, kana booddee wanti inni dubbatu hin jiru, wanti jedhamu hin jiru. itti dabalees immoo wanti hundumtuu wal qixxaateera biyya lafaa keessaati. waaqayyo waan ittiin namoota gorsu, waan ittiin namootatti dubbatu homaa hin qabu. hundumtuu toleera, hundumtuu baheessa ta'eera, wal qixxaateera wanti jedhamu barri kanaan dura hin turre, si'achis hin jiraatu. bara hundumaa ergaan waaqayyoo barbaachisaadha. nama dhuunfaarraa jalqabee amma maatiitti, maatii qabee amma hawaasaatti, amma biyyaatti, gita biyya lafaatti waaqayyo bara hundumaa yeroo hundumaa ergaa dabarsu qaba. nuunis immoo warra ergaa dabarsan godhee gara biyya lafaatti nu erge, ofii isaatii dabarsee dhiise duwwaa miti. isin warra ergaa dabarsitaniidha, waaqayyo biraa fuutanii. ergaa mana keessanitti hin dabarsitu, ergaa maatii keessanitti hin dabarsitu, ergaa naannoo keessan hawaasa keessanitti hin dabarsitu, ergaa biyya lafaatti hin dabarsitu. ergaa dabarsuun keessan kun isinirraa jalqaba, anarraa jalqaba. ergaan kun jalqabaa yoo anatti darbe, yoo ani dhagaye, yoo ani fudhadhe, yoo keessa jireenya kan kootii seenee geddarama yoo uume, nama ergaa biyya lafaatti dabarsuudhaaf qophaa'e taanee mul'anna. kan kanarraa fi ergaan keenya iddoo hin ga'u, kan kanarraa fi ergaa keenya namni hin dhaga'u. waaqayyo waan ittiin jedhan kan hin qabne, ergaan isaa nama hundumaatiif barbaachisa. atoo kanan goone, atoo sanan goone, ergaa maaliinaaf qabdaa ittiin jechuu hin danda'amu. waaqayyoon, waaqayyo waaqa mudaa hin qabne, waan jedhe waan dubbate iddoon kan ga'u, mudaa kan hin qabne ergaa dabarsa. karaa Yohaannis cuuphaa waaqayyo ergaa dabarse, waan sadii dabarse Yohaannis addanarraa akkuma ilaaltanii. ergaa inni dabarse inni jalqabaa cuuphamaa jedhe namoota bara sana turaniin. waatu dhiyaataa jira, waatu dhufaa jira, geddarama ta'aa jira, seenaa geddaramaa jira. cuuphamaa, qalbii diddiirradha. cuuphamuun akka nama owwaalamee owwaala keessaati deebi'ee ka'uutti ilaalama, haara'uutti lakkaa'ama. namooti gara amantii kiristaanaa yommuu dhufan inni jalqabaa kan isaan godhani Kiristoos fayyisaa isaanii ta'uusaa konfesii godhu yookiin dubbatu. ittaansanii hin cuuphamu, amantii kanatti dabalameera, ani kana keessan jira jechuu isaaniiti. kanaaf kottaatii cuuphamaa, jireenya haaraa keessa seenaa ittiin jedhe namoota naannoo sana jiraniin. lammaffaa yaada garaa geddarachuu keessan immoo mul'isa. yaada garaa geddarachuu keessan dubbachuu keessaniin miti, adeemsa keessaniin, jireenya keessaniin mul'isa. hojii keessan isa hamaa durii akka dhiiftan mul'isa. dubbii hamaa durii akka dhiiftan mul'isa. nama waaqayyoo ta'uu keessan waatu isinitti adeema. firdii isa kennuu danda'u isa guddaatu dhufaa jira. innis Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti. isaaf of qopheessaa jedhe Yohaannis. yaada garaa geddarachuu keessan mul'isa. sadaffaa
waaqayyo cubbuu keessanii isiniif hin balleessaa jedhe. Hin balleessa waaqayyo, hin dhiisa, hin araarama waaqayyo. Yoo kana gootan waaqayyo cubbuu keessan isinii dhiisa. Itti dabalee sagaleen kun kan inni nu yaadachiisu bara dheeraa fuula dura garbicha waaqayyo Isaayyaasiin kan dubbatame walitti hidhee bara akkasii dubbatamee ture kuni, bara akkasii jedhamee ture kuni isatu raawwatamaa jira jedhee Isaayyaasiin kan dubbatame iddoo kanatti nu yaadachiisa. Isaayyaasiin maaltu dubbatame yoo jenne sagaleen lafa onaa keessaa in iyyaa. Sagaleen lafa onaa keessaa in iyyaa. Dhagaa dhaggeeffadhaa. Akkasittiin labsiin ba'aa ture bara sana. Bara dheeraa fuula dura lafa duwwaa keessaa sagaleen in iyya. Waaqayyo lafa duwwaa keessaa nama kaasa. Lafa duwwaa keessaa ergaa kaasa waaqayyo. Lafa duwwaa keessaa ergamaa qaba waaqayyo. Lafa duwwaa keessaa sagalee iyyutu jireedha. Warra isaan mormaniin beektota macaafaa, warra fariisotaa, warra lubootaatiin, warra wacan kanaa, warra faarfatan kanaa, hoosaa'inaa warra jedhan kanaa, maqaa waaqayyoon kan dhufu eebbifamaadha warra jedhan kanaa. Yerusaalemitti yeroonni galaa ture maaloo calluma nuu jechisiisi ittiin jedhani. Calluma nuu jechisiisi. Dhaga'uusaa dadhabne. Gurra keenyatti ulfaate yeroo isaan jedhanitti yoo isaan kun calluma jedhanii dhagaan kun hin iyya jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Waaqayyo lafa hundumaatii kaasuu danda'a, dhagaa dubbachiisuu danda'a, lafa onaa keessa ergamaa kaafachuu danda'a waaqayyo. Siinsi kaafachuu danda'a. Ati ergamaa waaqayyooti amantee yoo fudhatte ergamaa waaqayyoo ta'uu hin dandeessati. Ati guutuudha, ati hir'uun qabdu, ati mudaa hin qabdu. Kiristoos nama guutuu si godheera. Ergamaa isaa ta'uu dandeessa. Namni waaqayyo, namni Kiristoosin fudhate biyya lafaa keessatti namaa olis hin ta'u, namaa galis hin ta'u. Yoo ta'e illee namaa ol kan inni ta'uu danda'u Kiristoosin fudhachuu isaarraa kan ka'e warra hin fudhatinii ol ogummaan isaa, dandeettiin isaa, abdiin isaa kan inni itti adeemu ta'uu danda'a. Warri kaan abdii jireenya bara baraa hin qabanii, ati garuu abdii jireenya bara baraa qabda. Nama kan biraarraa adda si godha. Kanaaf ati guutuudha, labsuu dandeessa. Siisa duwwaa kana keessaa waaqayyo sagalee baasu qaba. Homaan qabu kan jettee yaaddu yoo jiraatte. Ani waldaa kiristaanaa keessatti maal gochuun danda'a kan jettu yoo jiraatte. Ani beekumsa hin qabu, ani digiriis akkasiis akkanaan qabu kan jettu yoo jiraatte. Waaqayyo si keessaa ergaa dabarsuu barbaadu hin qabaata. Gidduu kana niwusleetarii tokko tun dubbisuu wanta kanan argee ija koona qabate ለራሳችን መንገር የሌሉብን አራት ነገሮች ሄዳ ዋኑ ኦፊት ሙኑረ እንጅር ዋን አርፈን ተኮን ሲያዳቺሳ ሄዳ ኑት ኦፊትን ምን ዋን አከሲ ዋን ከነታኔ ጅሩ አርፋን አኒ ከነ ኦፊን እንጀዲን አቦይዲ ጎሪ ኤገዱ አትነመ ጉቱዳ ሄዳ እንስሙ ማል ጀዳ ንጀልቀማ የማልረባነኝ እንጀዲኔራ አንገቲን ቀቡ አንን መንባሱ ጀቴ ኦፊ ከትን ዱበትን ኢመባፍታ የስ ኢመባፍታ ለባት ኢመባፍቱ ቀብዳ ዮይሰ ተኮብ ኢመባሱ ባት ኢዶ ከምብራት ኢመባፍታ ዮይሰ ከነጎቹ ደደብ ኢሰ ከምብራ ጎቹ ደንዴሳ ለባት ኢመባፍቱ ቀብዳ ገኤ ቀብድ ኢዶ ቀብዳ ዋቀዩ ዶሲ ከነቱ ጅራ አከሶቢን እንጀዲን ኦፊትን ዱበትን ህያዲን sammuu kee keessa yaada kee keessa hin kaa'in jedha. Tarii maqaan kaan keessa yommuu maqaa isinnaan ani jaarsolittan si barbaada maal ta'a yoo nuuf filamte yommuu isin hin jedhan ani hin danda'u ani nama kanaa miti ani iddoo sana hin ga'u hin jettu ta'a. No. Hafuura qulqulluun sitti erginaan ati nama dhimma baasuudha. Ofirratti na waajin waan akkasii ani ga'aa miti ani guutuu miti. Iddoo akkasii iddoo kanaatti dandeettii hin qabu jettee ofirratti gaddeebi'ummaa hin labsin jechuudha yaadisa. Lammaffaa hin danda'u hin jedhiniidha.
lafti nuyi waa itti hin dandeenye tokko tokko jiraachuu hin danda'a ta'a beenna kana garuu iddootti dandeenyutu immoo jira yoo har'a dadhabame bor danda'ama waan ta'eef kanaaf hin danda'amu ofiin hin jedhin hin danda'u hin jedhin maaliif isa danda'utu sii wajjin jira hin danda'ama waaqayyoof jennee faarfataa turre sila waan waaqayyoof dadhabamu jiraaree jedhe isa si keessa sababii keetiin miti sababii Kiristoos si keessa jiruuf hin danda'ama dadhabbii kee duwwaa miti hir'ina kee duwwaa miti isa danda'u waaqayyoon ilaale sadaffaa namooti na jibbu hin jedhin si jaallatu namoota ati nama guutuudha maaliif si jibbu yeroo baay'ee namooti yeroo tokko tokko kanatti kan rakkatan hin jiraatu akka waan namoota hammina isaanii yeroo hundaa dubbataniitti akka waan nama ajjin yoo dubbatan waa dhimma baasuu hin dandeenyeetti lafa namaa kan baqatan sooshaal laayifii avoidii gochuu kan yaalan darbanii hin jiraatu ta'a no waaqayyo jaalala si keessa kaa'e kaneewu kan Kiristoos namni kan Kiristoos qabu sababii jibbamuuf hin jiru inni dhumaaf inni arfaffaan ofitti dubbachuun kan sirra hin jirreedha geddarama fiduu hin danda'u ofiin hin jedhin hin dandeessa geddarama fiduu hin danda'u hin jedhin yeroo baay'ee waa'ee saba keenyaa yeroo dubbannu kana haasofnu rakkina qabnaa hin dandeenyu kana goonee bara akkasii bara akkanaa kan keenya falan qabu faayila isaa cufnee kana booddee lamaffaan kaasuu yeroo itti jedhan jira namooti dallananii mana isaaniitti galan jiru namooti waa'ee saba Oromoo natti hin dubbatina kana booddee mana kana ofitti cufan jiru haasa'uu kan dhiisan jiru dubbachuu kan dhiisan jiru waan gaarii dura hojjetaa turan keessaa kan obbaasan jiru hin danda'amu geddarama fiduu jedhanii dhaabaniiru nama waaqayyoo hin dandeessa misraachoo hin dandeessa nama waaqayyoo geddaramatiin fiddoo ta'e eeyutu fida namni waaqayyoo geddarama fiduu nan danda'a jedhee amana geddarama kun guyyaa tokkotti biyya lafaa irratti geddarama fiduu miti naannoo keetii jalqabdee ofii kee irraa jalqabdee maatii keetii irraa jalqabdee geddarama fiduu hin dandeessa inni kan ammoo si dandeessisu eenyu Kiristoos isa si keessa jiru dhumarratti lallaba Yohaannis kana maal akka inni dubbate maal ta'uun akka irra jiru isanni dubbate isin yaadachiiseen waan arfan tokko isaan xumura dachaan hundinuu haguutamu gadi jettee jirte yoo ta'e boquu buuftee jirte yoo ta'e Kiristoosin guuta abdiin kutatin jechuu isaati lammaffaa tulluun gaarrisi hundinuu akuffiyoomu of tulummaa si keessa jiras yoo ta'e ana malee namin jiru jetta yoo ta'e anuma duwwaa dhaggeeffadhaa yoo jetta ta'e inni gada kufu gita namaa gali nama kan biraa dhaggeeffachuu bari malee of tulummaan hin guutamin jechuutti sinii kama sadaffaa karaanii jajallaanii haqajeelfamu jireenya kee keessatti jireenya koo keessatti walti walxaxee jiru yoo jiraate asiin achiin bitaa mirgaan fuulduraa duubaan xaxaan namummaa keenyaaf jireenya keenya keessa guutere yoo ta'e Iyesuus Kiristoos xaxaa sana hin hiika galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u isa xaxaa hiikuudha waaqayyoonni nu amanan kanaaf karaa jajallaan jireenya keenya keessa kan jiru haqajeelfamu dhumarratti wal caalaanis wala qixxeeffamu kan wal caalus walaa qixxeeffamu dhumarratti maaltu ta'a beektu erga kun hundumtu toora qabate nama waaqayyo sababii taaneef erga toora qabate booddee dhumisaa namoonni hundinuu fayyisuu waaqayyoo hin argu ati fayyisuu waaqayyoo hin argita yoo kana raawwatte yoo kana iddoon geesse ati ija keen hin argita namni kan biraanis akka inni argu hin goota namoonni hundinuu jireenya kee irraa kan ka'e adeemsa kee irraa kan ka'e fayyisuu waaqayyoo ilaaluu danda'u galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u isa ergaa wangeelaa bara hundumaa jireenya keenya keessatti nuu kenne warra biyya lafaa keessatti qaqqajeeshan tottolchan nu godhee asiin isa nu ga'e maqaan waaqayyoo haa ulfaatu ameen meen galateeffanna waaqayyoon
sigalateeffannaa waaqayyo abbaa keenya mootii keenya jireenya namaa qaqqajeeshuu kan danda'u si duwwaadha namni waan baay'ee yaala karaa garaa garaatiin macaafota garaa garaa dubbisa kan jireenya namaa gargaaru geddaruu kan danda'u sagalee kee duwwaadha sagaleen jireenya sagaleen qalbii diddiirranna sagaleen abdii sagalee kee keessa jira galanni siif haa ta'u isa kana gara jireenya keenyaatti fudhannee guyyaatii gara guyyaatti ittiin jiraachuu ittiin geggeeffamu akka dandeenyu hunduma keenya akka nu gargaartuuf si kadhanna har'a yaa waaqayyo waldaa kiristaanaa kanaa keessatti waan goonu kanatti fufee waan hojjetamu hundumaa irratti eebbi kee haa dhufu isatti nu jaallatte gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin si kadhanna ameen galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u akkuma ni jalqaba dubbadhee ture sagantaa keenya har'aa xinnoo gegeddarrii irraa tarii hinnattanii tudheen yaada sababiin isaas immoo hojii nu fuuldura jiru ilaalchisee kana goone amma kanatti aansinee gara walga'ii keenyaatti darbina pirezidentii waldaa kiristaanaa keenyaan gara fuulduraatti waama Dr. Roobera Battal gara fuulduraatti dhufanii hojii iddoo kanatti hojjennu nutti dubbatu warra dhimmisaa ilaalutti dabarsu yeroo fo'annaa keenyaa kana gidduutti yerootti saba keenyaaf kadhannuudha yerootti walii keenyaaf kadhannuudha yeroon iddoo kanatti balleessinu homtuu hin jiru yeroo isaan lakkaanii eenyu akka filame eenyu maal akka ta'e yeroo isaan fidanii dhufanii warri election committee keenya nummoo addana teenya hojii waaqayyo hojjedha waaqayyoon kadhan kanaaf akka kanatti yaada sagantaa keenya itti fufna amma Dr. Rooberaan gara fuulduraatti waama waaqayyo hunduma keenya haa eebbisu nagaan waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u waaqayyoon guddaa galateeffannaa ganama kana waaqayyo yeroo akkasii nuuf kennee yeroo itti geggeessitoota keenya filannu akkuma beeksisaa turre ganama kana akka kana goona isaan duratti obboloota live streamii karaa live streamii keenyaatii fi karaa paaltookii nu hordofaa jirtanii waaqayyo isin haa eebbisu torban eebbaa qabaadhaa isiniin jennee yeroo kana nagaa isinitti dhaamna. Isaan itti